jira doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Doorsisni jira even an namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuuyyuu danda'a waa tokkoyyuu rakkoo qabu baay'isawwe asiinis dubbachuu danda'a. Doorsisni yoo jedhamu Andu'aalam qananii doorsisamoo maal jedhani? Lakki isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoon an arge tokko hin jiru amman beeku arsatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti siyaasaan wal qabateetu moo jaalalaan wal qabate? Mootummaa al tokko model wanti isheen amma kaastan xiqqoo ishiin beeka yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaan miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu ga'e tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Meeshaa isaa irraa kana hunda abbaa kollaa barbaade guyyaa wajjin waan intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee mootummaa miti yuk aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii tarkaanfatan beekaani. Maal goota beektaa keessan naqon namni san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nuti hojjetaa jechaadha. Isin informationii qofa nu kennuudha. Anti biraamtu akkana kanarratti waan hin jedhina kana hin jedhina dubbisii bilbila kee ergee fi booda. Amma nama bilbila keenaaf anarratti kinoo Oromoo tokko hin jedhu hosti irratti ergi. Lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga waan tokko wanti na sodaachis tokko illee jiru kun hojii kan kooti even ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamuu hin qabne dhaabsuuf inda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii even torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit gara akkanaatiin warra ba'e warra jedhamtu jira anarratti jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. Nuti ilaa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture. Namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammati nuuf asirratti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiifaa bilbilaanis keessan bilbila kee siif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessan nuuf himte bareedaadha. Roobalees quunnamuu dandeessa anas na quunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna. Elias model kallattii biraadha waan tokko si gaafachuun barbaada naatto siifin isa modeli mala lubbuu ishee rabbi toora qulqullootaa haa dhaabu egaa maqaa ishee yeroo hunda kaasuun hin oolu Andu'aalam akka lubbuu isheetti jaallatti Andu'aalam biraa dhabamuu isheetiin Andu'aalam waan gargaartutti fakkaata of miidhuu isheetiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhiphatti ta'e akkas gooti jettee yaadda. Yeroo tokko maal seete haala jirurraa yeroo qananiin Andu'aalam dhaburra of dhabu filannoo ofii goote yeroo yaaddutu jira haala kanaan hin teettu haala kanaan akkana godhe jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinuu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanta akkanaa nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu. Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu of qusadhu wanta akkanaa akkasii mudatu hin barbaadu. Luuk wanta akkanaa akkasii mudatu yoo jedhame yaalii ajjeechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jalaa rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira. Kanarratti hundooftee qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuu hin barbaadu.
jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti. Jaalalli isaaniis hamma kana asumaanuu jechuudha sii galee. Hamma dhugaan kana ture wallaahi dhugaan jiru kana ture ijoollee lama qaba wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoo isaan walii qaban hammana ture Andu'aalam Qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne Qananii Andu'aalam duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban bakka tarii qaamni addaa kan buus godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a sana kanuma wajjin ilaalli ta'a dhugaan jiru kanu. Oro. Afachu kennafachu. Siriif kennafachu. Itti Like YTG gaafadhu meetu model seenaa sun deemin dura YTG gaafadhu. TG'n beektaa seenaa? Okay. Ani yeroo kan hin beeku look TG mucattii jedhamtu TG just TikTok makana irratti yeroo dura Qananii live akkas faa gaggaltu isa tokko hin jira miti turee jira look yoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessita haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaan illee haasaan dubartii tokko osoo hin ta'in lama sadii akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaaduma gaarii jechootuma gaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii Qananii mana Andu'aalam keessa kan argeen hin beeku. Namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TG'n best friend Qananii akka taateedhaan isa akkasuma ishee hin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite walii barreessaa akka turan teekstiiwwan garaagaraa dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate akka nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editingii ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee Qananii maal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hin haasofna ana wajjin sirriitti haasofna beektaa hin kolfina alaatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalagde ani buna danfisa. Maal naan jetti bar jaarsummaa Harargee naan jette libaanataa fi jimaa erganii haati yoo libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna sii galee jira. Hangana dirasii tokko haasofnaa gammachuu itti qabdi Andu'aalam isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andu'aalam sappoorti gooti isitu dhibbata hojii Andu'aalam caalaa. Kanaaf homa tokko shakkiin isiin qabdu maal isiin qabdu hin jiru sii galee jira wanta shakkitu illee jira bar maal dhugaan karaa isin irra Seeno maal la beeksisa seeno. Facebook qabdi.